Wanjilaa mi'ee bokkoo guyyaadhaa gara guyyaatti ho'aa jirti. Baay'inni namootaa garanatti dhufanis dabalaa jira. Guyyaan nuti qophii kana itti waraabnu guyyaa baallii kennuuf guyyaan tokko hafudha. Duuba kootti akkuma argitan namoota baay'eetu walitti tuutee wayi daawwachaa jira. Maal laata wanti isaan daawwatan? Naannoon kun naannoo galma abbootii gadaati kan warra baallii kennu. Mee anis lafa sana deemeen waan namoonni kun daawwatan daawwadhan isinitti agarsiisa. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Amma kanan argamu bakka itti nyaanni aadaa faayaan aadaa kan Gujii mul'ifamudha. Galmi kun kophaatti isaaf ijaarame. Mee asitti maaltu argama? Maal fa'i? Nyaanni maaltu jira? Faayaan maaltu jira? Eenyutu itti fayyadama isa jedhu tokko tokkoon irraa odeeffannaa. Qophii kana waliin an ayyaana cimdeessaati. Gama kaameraatiin Sayyid Hussein Abdul Qaadir nu faana jira. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin ta'a. Badhaasoo jedhama jiraattuu godina kanaati jecha godina Gujii. Inni isin asitti argitan kun nyaataa fi dhugaatii godina kana keessatti nyaatamu jechaadha. Uummata kana keessatti inni asii achi argitan kun hundinuu nyaata aadaati. Garbuurraa hojjetama. Innis marqa jedhama maqaan isaa. Marqi kun gosa lama. Midhaan gosa tokkorraa hojjetama. Isa garbuu daakamee bilchaatee gosa lamatti daakama jechaadha. Kan sirriitti dhukka'ee daakamee fi kan sirriitti hin daakamin kan hororame. Inni kun ka asitti si argitan kun ka sirriitti daakamee dhukka'eerraa hojjetama jechaadha. Innis dhadhaan hojjetama. Dhadhaa qofaan waan tokko keessatti adoommakin dhadhaa qofaa hojjetama. Inni kunillee dhadhaa qofaa hojjetama garuu inni kun sirriitti kan hororame jechaadha. Kan sirriitti hin daakamin sagalee yookiin nyaata kabajaati. Asitti guyyaa ayyaanaa kabaja akkanaa kana tariitii abbaa warraati fiillee dubartiin hojjattee aannan mi'iin yookiin aannan itittuun nyaatama jechaadha. Inni kun nyaata kabajaati naannoo kanatti. Ammas inni kunis akaawii garbuuti jechaadha. Inni kun hundinuu shanan kunuyyuu garbuurraa hojjetama. Garbuun kun garbuu adda ta'e jechaadha. Garbuu horsiisoo jedhama. Garbuu kaan odoo hin ta'in garbuu horsiisoo jedhamee akaawwamee bilchaatee dhadhaa fi dammaan hojjetama. Dhadhaalleen qofaasaatti hojjetama. Dammaas kophaan hojjetama. Inni kun garuu dhadhaa fi damma bakka tokkotti baffamee bilchaatee dhadhaa fi dammaan hojjetama. Isa kanas guyyaa kabajaa nyaata kabajaati jechaadha. Guyyaa kabajaatti hojjetama jechaadha. Guyyaa hundaallee nyaatuu hin danda'amu. Inni kun boqqolloo dheedhiin tumama. Tumamee luqqifamee affeelamaa distii keessatti achiin booda dhadhaa itti naqamee nyaatama jechaadha. Maqaan isaa tattakaa jedhama. Tattakaa jedhama. Inni kun nyaata bareedaadha. Inni ilattuun beeksisa akka bareedu. Inni kunillee akkuma kana tumamee luqqifamee daakamee akka kana dhodhonamee aannan itittuu fi mi'iin nyaatama jechaadha. Inni kunis isuma tokko isuma kanaan tokko jechaadha. Isa kana warqiirraa hojjetama. Isa tokko maqaan isaa koofoo jedhama. Bilchaatee dhadhaan sukkuumama. Dhadhaa qofaan jechaadha. Dhadhaa qofaan sukkuumamee aannan mi'iin aannan itittuu nyaatama. Inni kunis nyaata naannoo keenya kabajaati. Inni kunii fi kunillee immoo bixee jedhama. Warqeerraa hojjetama. Isa kanas aannan itittuun aannan mi'iin tarii foon affeelanee waddaan nyaatama jechaadha. Inni kunillee tokkuma aannan mi'iin aannan itittuun dibaa jedhama inni kun.
Inni kun koofoo jedhama, inni kun bixee jedhama, kun dibaa jedhama. Sadiin isaatu tokkuma. Fakkeenyaaf kun aannan itittuudha. Nyaatota amma asii argan kana hundaan nyaatuu hin danda'amu. Inni kun jecha aannan itittuudha. Gosa gosa maqaa ofii qabu hundi isaaniitu. Garuu aannan itti naqama hunda isaaniitu jecha. Dhadhaan qorii kaayama. Akka naannoo keenyaatti qorii kaamaa qoriiwwan guguddoo kaamaa xiqqaatu malee dhadhaan bifa kanaan akkana kaamaa jechaadha. Inni kunis elemtuudha jedhama. Maqaan isaanii adda adda jechaadha. Isa kanaan girra jedhama. Akkasi wanniin isaa meeshaaleen kun hundi karaa kanaan kan jiru damma. Maqaan kiyya Zannabesh Dukkallee jedhama. Kan irraa dhufe aanaa Soorraati. Kun kadhee kan irraa hojjetamu gogaa horiiti. Horiin qalamee, dhifamee, duugamee, achiin duuba hin dhifamaa, sukkuumamaa, dhadhaan sukkuumamaa. Faayi isarra jiru kun immoo tasseen jira, achaab jira. Meeshaalee naannoo keenyatti argamu kana faayi isaa jechuudha. Faayatti goone inni jalaan jiru kun boolluu qayyaa jedhama. Dubartiin amma kadheen kun wanni asirra ta'eef aara arfattu jira jechuudha. Muka uddaa naannoo keenya keessatti argamu. Gosa garaa irraa jiru. Muka fooliin isaa bareeda. Muka san as jalatti iddoo qopheeffattee osoo iddoon jiraatee isinitti agarsiisuun hin danda'ama. Isa kan jala seentee dubartiin durii gujiin itillee jedha wanna irra bulu. Itillee san hunda waan biraatti hin godhanu. Foolii isaa kan jijjiiranuun gosa mukeenii san jechuudha. Muka akka malee uddaa'u jira. Muka saniin as jala teessee dubartiin gubbaa ofiitti uffistee miila ishees keessa isaa gad keettee achiin duuba kanaan ifitti qayyatti jechuudha. Kun boolluu qayyaa jedha. Miciicaan kun naannoo keenyatti naannoo godina Gujii keessatti kan argamu. Isa kanarraa dubartitti hodhaa jechuudha. Dubartitti hodhaa inni gubbaan jiru kun teephaa saansaa jedhaniin akka aanan isa keessatti naqame kun hin jigneef afaan isaa qubeen isaa sirritti akka qabamee hidhamee ittiin raafama. Aanan ittiin raasanii wanti jedhamee raafamu buttee baay'ee haga mataa ebeluu baay'ee buttee baay'eedhaa keessaa raasan dhadhaan isaa keessa akka guddatu jechuudha. Yeroo san akkasitti raafama. Tun samaxee dhanti. Samaxee tana dubartii umriin isii 40 olii taateettu keessa malee dubartiin sadarkaa ammarran jiru kanatti hin keettu. Na ibsu waan ta'eef maaf jennaan dubartii umrii isii 40 ol teete dubbeera gugurdootu keessa. Dubartiin sadarkaa keeyyaa kana jirtu immoo fiinqilaa'edha kan keettu. Durbi isa kana jechuun ficee quttoo jechuun isa kana maalitti beekama duuddu wanni kun. Durbummaa durri takka durbummaa isheetiin gaafa heerumtu isa kana keessa odoon heeruminiin dura jechuudha. Gaafa heerumtee mana abbaa manaa sii geettee gaafa san baafatti firra. Durbi takka durbaa jedhamtee kan gaafatamtu isa kana gaafa hidhatte jechuudha. Akka aadaa Gujii keessatti isa kana gaafa qabaatte durbi sun dubraa jedhee namni isii daffaree qaama isiin tuqu kabaja qabdi jechuudha. Isiin kun aadaa Gujii keessatti kabaja olaanaa qabdi. Gaafa durba waan kana ofirraa qabdu gaafa dhaqna sii tuqale yakkaa jechuudha. Gara abbaa gadaa gaafa dhutte yakka guddaa. Yakka itti muraa abbaan gadaa ni adaba. Akka malee adabbii hantuu qabdi jechuudha isiin tun. Isheen tun buqqee isaati. Buqqee isaa jedhamti. Dhadhaaf uddaa garaa itti naqanee inni guddaan immoo kan barbaachisu abbaa manaatiif. Abbaan manaa gaafa miila isaa dhixxu haati manaa isaa miila isaa dhixxee fi achiin duuba mataa isaa dura siree isaatiin cinaa kaa'amaaf achii fuutee miila isaa erga dhixxee kaateen duuba kabaji guddaan abbaa manaatiif haati manaa qabdu miila dhixxi akka aadaa Gujii keessatti miila isaa dhixxiif miila isaa erga dhixxeen duuba miila isaa sukkuunti. Dhadhaan yoo guyyaa hojiirra oolee akka malee dadhabee dhufee jiraate dhadhaa isaaniin sukkuunte achiin duuba hirriba nagaa rafaa jechuudha. Abbaan manaa aadaa Oromoo Gujiititti bora jedhama. Inni kun kan hojjetamu yoo xiqqaate torbaan tokkoof hanga torbaan sadii
achiin dura hojjetama. Aanan itichanii aanan ititeen duuba aanan kana bishaan jalaa yeroo dheeraaf jalaa jiksama jalaa qabame achiin duuba kophaa isaatiitu taa'a. Kophaan isaa erga taa'een duuba dhadhaan baqsamee itti naqa. Dhadhaa baqee itti naqameen duuba yeroo dheeraaf turuu danda'a manni kun mooqaan malee nyaatamu fadhaana. Amma keessan maka aanan bira akka aanan itittu sochoosanii keessa dhuguu hin danda'an. Maqaan keessa illee boruu jedhama. Godina Gujii aanaa uraagaa laayota raagaa irraa dhufe jechuun kun immoo isaaru kuni akka aadaa bahirii godina Gujiitti waan nyaatamu bakka beekame jechuun kollonjoon kun garbuurra daakanee dhadhaa fi garbuu qofaan marqan jechuun abbaa warraa gaafa boolee ba'u haati mana waan kana kollonjoota nan naqxe kennitiif isaaf inni fudhatee boolee ba'a. Aanannoo san qabatee boolee baa bulla marqi ku isa udee aanan sanii hambuuqata abbaa warraa innaa boolee deemee loonii guuru. Okolee loo itti elmatan kana qoraachee haati mana dhadhaa keessa keettee marra keessa keettee soositee uddeessitee bareechitee abbaa manaatii kenniti. Kofaan qaddee elmiti kofa keessa keettee akka harka lamaanii aanaa elman jechuu kana. Gaadii tanaan gaadii attee tuni jalma teettee elmatti okolee jechuu kuni. Buna qaleedhanii kunoo hin qalanii waan biraa keessan keeyanu. Dhadhaa fi buna malee kanammoo isa nyaatte gadhaan beelottuu suga sii kennaa hin dheebottuu humna sii kennaa hin beelottuu humna sii kennaa hin suusii bunaa itte buna araaddu bakka waan duuchiifuu sii jedha isa mooqaa san lamaan fudhattee baate jechuun fichaa keessa oolte cirataa oolte akka fedhii keetii teete tas naannaa galta hin beelottu bakka wanni beelaan sitti dhagi'amu. Nyaanni aadaa fi faayaan aadaa asitti qophaa'ee agarsiifamaa jiru kun kan jiruu fi jireenya hawaasichaa wajjin walitti hidhata guddaa qabudha. Keessumaa sirna gadaa Oromoo Gujii wajjin wal fakkeenyaa fi walitti dhufeenya guddaa qaba. Jila amma qophaa'ee jiru kana wajjinis walitti dhufa. Isa immoo ogeessatu nu ibsa. Nu waliin tura. Maqaan kiyya Gammadaa Bokkoo Galchuuti godina Gujiitti jiraataa aanaa Booreeti. Amma kan isinitti himu waan dammaa fi bu'aa dammaatiin wal qabatu bookilleen jira, dammilleen jira, bulbulleen jira. Midhaan amma bilchaate kana hiikaa lafa kennee jira, hiikaa sirna gadaatiin wal qabatu bifa kanaan isinii ibsa. Kun dammi kunin damma gosa sadiiti. Inni kun damma gurraacha, kun adii, kun jiddu galeessa yookaan boora jedhuullee dandeenya. Inni kun lachuu daraaraa adda addaarraa hojjetama kinniis uumamaan jechaadha. Dammi gurraachi kunin daraaraa muka baddeessa jedhamurraa kinniis tolcha. Damma gurraacha waan biraa dabalatee tolchuu hin danda'a garuu haadhaan muka baddeessa jedhamurraa kinniisi tolcha jecha. Kunin damma adi. Dammi kunin muka tokkorraa tolfama. Muka maqaan isaa gatamee jedhamurraa kinniis tolcha yookaan fi huja. Kanammoo muka mokkonniisa sukkee saarajjii muka amma maqaa lafa irra jiru tanaanii waamamu me'eerrallee boora hojjeta kinniis kunini kana waan dammaa wal qabatu waa hojjetamu jira. Dammi daraaraa jedhama. Jila tanallee ta'ee jila dhibiillee ta'ee wanni dammi keessa hin jirre jilan ta'e isaan eebbisanii horaallee yoo jedhan jiraadhaallee yoo jedhan cubbullee yoo baasan kajjullee yoo baasan waan dammaan wal qabatuuni hojjetama. Kanaaf dammarraa bulbulanee bisaan bookan naqan. Amma kan laaltanuu okkoteen tun sadiin takka lama sadiin kunuu bookama. Kajjuu hantuu cubbuu hantuu
abbaan haati hayyuun yuubi isaan namarraa baachi nama yakka qabu isa mijatee kunu akkana qoriin naqatee malxatanii akarra darbatan irra dubbiin cubbuun irra tartu isa hujatee abbaa fi yookaan hayyuu waammate sanii dhiyeeffata jilti damma wal qabatu hama kanaafuu amma maaniif sadiin hin qopheessine kunini okoleessadiin damma bookii okkotee sadi bulbulli mi'asan sadiin kun yoo walitti deebi'u sadiin kun yoo walitti deebi'u sagal kunini haaganaa sagalli sirna gadaa keessa jiru ibsa haaganaa sagal raabi sadi haaganaa sadi dooriin sadi haaganaa sadi gadaan sadi haaganaa sadi walii yoo deebi'u haaganaa sagal ta'uu ibsa marqasin marqame kunini haqorii 8 gooneerra nuti as keessa dhalataa yookaan nama hubannaa kan hin qabne akka hubate wanni kunini mataa isaatti cittuufi akkana qopheessine waan lama ama nyaati kunini maa irraa hojjetama yoo hojjetames eenyuuf an nyaata bu'aa inni qabu maani kan jedhu inni tokkochi ka ibsu inni kun immoo keessaa baannee asuma keessaa barumsa akka namaa ta'u jenne marqa qofa qorii 8 akka qophaa'u goone kun gadaa waggaa 8tti qaxxaamurtuu waan ibsu garbuun kun immoo marqa hin marqameera inni dhadhaa fi dammaan marqamee akaawwiin tun garbuu addaa luqqisaneeti qorii 5 qopheessine kunumaan baalli 5 gujii muudana alchiisa dhallana harmuufa roobalee ta'uusaa akka agarsiisu asumarraa dhalataa yookaan jenereeshiniin kun asirraa akka baratu ibsaa yeroo dhibii dabarsanii ibsanuu irratti hiiku akkuma keessa akka namaa galuuf bifa kanaan qopheessine aanaan kun immoo qodaan torbi kunini wanni Oromoo yookaan wanni gujii torbaan irraa hin fagaattu torbaan wayyu torbaan seeraa jedhani gujii balbala torbaa jedhani guyyaa torba jedhani torbaan kun waan kana ibsa jenne bifa kanaan qopheessine as keessa hiikaa wanni nuti goone immoo uummata hawaasa barsiinu maani jenne adda baannee waan kan bifa kanaan qopheessine dammi waliigalatti daraaraa eebbaa daraaraa jilaa waan ta'eefu bifa kanaan kiliik goonee qopheessuu dandeenye. Abdullaa Jaarraa jedhama itti gaafatamaa waajjira aadaa turizimii aanaa Sorraati. Inni kun bokkuu abbootii gadaa jedhama. Bokkuun abbootii gadaa kun kan irraa hojjetamu muka fedhame irraa hojjetamuun hin danda'ama garuu irra caalaa harooressa sukkeerrallee me'eerrallee hojjechuun hin danda'ama. Isa kana ammoo kan qabatu gadaa qofa yookiin miseensa gadaa qofa. Dooriin raab kuus hin qabatu jechuudha. Namoonni waan kana beekan namoonni ogummaa kana qaban inni soofuu in argama jechuudha yookiin tolalle kennaadhaan sanii moti yoo jedhe gabayaarra dhikeesseenni yeroo sadarkaa gadoomaa san ga'u namni miseensa abbootii gadaa ta'e sun bitatee itti fayyadama jechuudha. Dargaggeessi qabachuu hin danda'u aadaatti garuu ho'isaa jila abbootii gadaatiif yoo laaltan amma dargaggeessa hundattuu qabatee tan deema. Akka aadaatti immoo abbootii gadaatiif miseensa abbootii gadaa san namoota ta'an qofattu qabata. Maqaan kee Bunjuree Gannaalee jedhama. Kan agarsiisu irra caalaa durri yoo heerumtu maan qabattee mana irsaatitti deemte yookaan mucaa fuudhuutitti ka deemte kan jedhan kana isin beeksisaa irra caalaa waan laaltaniirtanuuf kun ciicoo yookaan dubartiin ennaa heerumtu qabattee heerumtu jecha. Kana jechuun aanan itittuu keessa jira asii oli irra caalaa dhadhaa jecha guutuu isaa. Bora jecha as keessa kan jiru bora kana qabattee itti heerumte isa ba'attee
heerumtiin cicoo yookaan durritti heerumtuu jedhama kun. Jidhaan kan hojjetamuun boqqolloo irraa hojjetama. Boqqolloo duwwaa irraa hojjetama. Isa shashanii jiisanii achiin duuba danfee akka kana hocaa jecha akka kana danfa. Ammayyuu danfa jira. Kana namni unee daqiiqaa xiqqaan duuba sakkaraa jecha. Kan jidhaa unayyoomi yeroo lafa ciratan horii adda addaa humna namaa kenna jecha. Humna daraa illee diqqoolee nafa nama ho'isaa jecha. Nama waan ta'eef akka malee hin dadhaban namni jidhaa unee jecha akka malee humna illee qaba. Zalaalam Abbabaa jedhama. Barsiisaa yuunivarsiitii Dillaarraan dhufee amma PhD kiyya waa'ee qaalluu fi sirna gadaa kana walitti qabeeti hojjechuu jira qorannoo irra jira barana xumura jedhee yaada amma goolabuudhaaf dhufee jira. Meegaa otoo isin nyaata aadaa faaya aadaa meeshaa aadaa kana daawwattanii isin argee akkamitti ilaaltan kana? Meeshaalee aadaa kana muraasa isa qofaadha kan dur beeku amma agarsiisa kanarratti waan hedduu argadhee jira. Maqaan isaanis addaadha faayidaan isaanis addaadha haalli isaan nyaata ittiin qopheessanuu fi yeroo dheeraadhaaf tursan ittiin fayyadamaa kan jiran baay'ee kan nama hawwatuudha. Amma nyaata kana hoo argite yeroo dheeraadhaaf kan nama tajaajiluudha. Namni isaatis baay'ee namatti tola. Hojiin hedduun isaanirraa eeggama jedhee yaada yookiin nurraan eeggama jedhee yaada. Maaliif nyaati kun baay'ee kan namatti toluu fi beekumsa uumamaatiin yookiin indigenous knowledgeedhaan wantoota hojjetamanidha. Kanaaf wantoota kana haala ammayyaatiinis laastikaadhaanis shaganeeti odoo gurgurameeti galii hedduu argamsiisuu danda'a aadaa hawaasichaas promote gochuudhaaf baay'een tajaajila jedheeti yaada. I'm Ellie Kroon and we are from the Netherlands, from Holland. Ellie Kroonan jedhama. Neezerlaand irraan dhufe adaraa aadaa kana kunuunsaa. Aadaa baramaa akkasii qabaachuun waan guddaadha. Hundi isaa harkaan waan hojjetameef hojii artii cimaadha. Some of it, but not everything. No, not yet. Hordoftoota keenya hordofaa kan turtan agarsiisa nyaata aadaa dhugaatii aadaa akkasumas faaya aadaa jila mi'ee bokkoo kana sababeeffachuun qophaa'edha. Egaa aadaan akkanatti miidhagu kun aadaan akkatti bareedu kun kunuunfamuu qaba jenna. Warri hojjechuu dandeenyu immoo hojjennee itti fayyadamuu qabna jenna. Qophii keenya kanumaan xumurreerra ulfaadha.